Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetu biyya jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Egaa viidiyoo guyyaa kaleessaa keessatti Abrish kufee hospitaala galee jira kan jedhamedha. Dhuma isaarra jechuudha. Garuu ani wanti gaaffii natti ta'e buziyyee fi deef jechuudha obboleessi Abrahaam maaliif akkas ta'u dhugaa rabbii kana ani bakka jira miti gaaffii guddaa natti uume jechuudha. Abrahaam filaagotiinsaa rootiyyee faana jiraachuudha miti erganni fayyaa koodhaa nagaa koodhaa ani nukkubsannee bashannanuuf deemaa jirraa ji'a tokko yookiin immoo guyyaa 15 bashannanuu deemaa jirraa jedhee gaafa inni isaanitti dubbatu ati nagaa kee miti akkas taatee bashannanuun qabdu jedhanii giseesaan akkasii itti namanii ati fayyaa miti jedhanii namni ammoo kun jechuudha Hermeelaa isa nama 4 ta'anii jechuudha ati fayyaa miti gaafa akkas jedhan dhugaa rabbi kanaa mucaa rifannaadhaanidha kan inni kufe jechuudha kan inni gaggabe jechuudha. Yeroo tokko waan godhanii fi waanuma dubbatanii wallaalu jechuudha obboloonni isaa dhugaa rabbi kana baay'ee nama aarsu jechuudha. Ani fayyaa erga jee mucaan kun isaa fiisuudha bakka barget homaayyuu hammanatti rakkoo guddaan irra ga'eera jee yaadu an Abrahaam irra garuummoo nama nagaadhaan dubbata ani fayyaa kodha jedha wanta barbaadan itti deebisaa jira malsii. Kanarra kana fi bakka maaliif garuu maaliif rutiyyeen maaliif Abrahaam faana taatii ammoo maaliif akkas ta'u baay'ee nama garramu dhugaa rabbi kana indee abbaa mucaa ishee amaan rakkoo qabayyoo faana bashannanti iddoo barbaadde fuute yoo deemte dhugaa rabbi amma koo inni ishee hiikeeraa nuti ishee kasasuu dandeenya jedhu buzeen akkas jette jechuudha. Ijoolleen kun ikkoo lapheedhaan wal jaallatu waraqata cirame malee ikkoo lapheen hin ciramne dhugaa rabbii ijoolleen kun jechuudha lapheedhaan wal jaallatu malee isa waraqata irratti farramame miti jechuudha. Innis isheenis hin jaallata kanaaf wal jaallannaa mitire kan isaan itti deebi'anii bashannanuuf iyyuu deeman jechuudha. Dhugaa rabbi kanaa guddaa ta'anii xiqqaachuu rabbi namaa oolchu buziyyeen hangafa isaanii taate silaa gidduu isaanii galtee ay bakka bagetti deebite haadha mucaa keetii nutillee kana barbaanna jechuumoo lakki dhiisi ati nagaa kee miti ati sammuun qabdu isheetti maal gochi deebita ishee anduraan hiikteetta jechuutu caala kamtu caala mee iskii ani koo utuma mana seeraa deemaniiru ta'e jechuudha utuma amma mana poolisii bira gaanii dhaabbatan miti utuma mana seeraatti ol galanii jiraatanii beektu miti hundi isaanii mana hidhaa galu Rutiyyee fi Efreemii fi Abrahaam bichaatu dhugaa rabbii kana deebi'a jechuudha. Hundu mana hidhaa galuu danda'u sababni isaa Rutiyyee fi Abrahaam gidduu mucaatu jira. Hermeellaanii ganaa duubadha. Amma Abrahaam lakki ani haadha mucaa koo faana bashannanuu deemaan jira ishee faana jireenya darbe akanan dabarsee Hermeellaa faana bakka walitti dhufnee turre amma walirraa adda baaneera haadha mucaa kootti deebi'eera mucaa koo guddifachuun barbaada isaan immoo lafaa ka'anii nu jeeqaa jiru tu je'ee poolisoota biratti eenyutu qabamee hidhamame buziyyee fi deebii fi Hermeellaa fi daaniidha kan hidhamu jechuudha. Dhugaa rabbi kana maaliif mirga Rutiyyee dhiibaniiru jechuudha. Even wajii harkaa itti hojjechiiste itti jedhanii koo miidiyaa even wajii harkaa itti hojjechiiste itti jedhanii kan isaan miidiyaa irratti baasanii Rutiyyee akka kanatti maqaa ishee balleessaa turaniyyuu utuu mana seeraa sana keessa dhaabbattee himattee ijoolleen kun arfan hidhamuu qabu jechuudha akka seeraatti jechuudha yoo deemne. Gin immoo Rutiyyeen gammaduu ishee Rutiyyeen akka sabbaa manaa ishee faana bashannanuun maaliif nama amma kanaa baqa guggubee dhugaa rabbi kana garrabni siniin jedhu wayne gin maaliif hidha dhugaa rabbii indee bakka isheef hin mala dhugaa rabbii bashannanuun abbaa mucaa isheedha waan ta'eef faana akka barbaadde ta'uun isheef hin mala jechuudha. Bargit Hermeellaan jechuudha utuu Rutiyyeen ulfan ta'ini utuu Abrahaam bira ufteetti ta'e Rutiyyeen akkamitti akka Hermeellaadhaan deebistu beekamaadha ture.
yeroo isheen ulfataatee simmeetii gaarii keessa hin jirre akkan isheen kun dhufte jechuudha. So like